Re'eessi jira. Bineensi caalaan bineensi jawaadii nyaate eenyu? Eessa bade jawaadiin baatii ramadaanaa kana maal keessa ooli jira? Maal keessa oolee bulu jira? Ilmaan isaa akkamitti jiran jechuun silaa guyyaa caalaa ni fuudha jee mana dhufu san guyyaa san caalaa firraa gabbaabtee jawaadeedhaan dhaabbadhu jetteen dhorkuu qabdi. Caalaan kophaa isaa akkamitti jawaadee gali jeetiin gadhiiseetta. Waan takka tasammuu godhee nama fudhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan jaalatamtoota kabajamtoota maammeetti warri taatan martinu salaamanni keenya lafa ittanitti isin hagee isin jechaadha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin ramadaanas lafaa fuune asin geenye warra ramadaana kana keessa milkaa'e rabbi nu haa godhu. Akkuma gartee rabbiin khaatimaa teenya nu haa tolchu jedhan khaatimaa gartee ramadaana keenyaallee rabbi nu haa tolchu. Rabbi nurraa haa qeebalu, Rabbi nurraa haa jaalatu hunduma keessanuu jechuudha. Suniif guyyaa rabbi jee malee waa hundi nu taatu bakkuma gartee rabbi dhaabbadhu jedhan dhaabbatanii. Anis ramadaanallee shaar mubaarak isin jechuu waan na hanqise haaluma jiruuti wantoota silaa gartee mudannoolee takka takkaatu jira. Sunis gartee qabannee fuuldura isin dhufin ta'a hojiidhaan jechuudha. Akkuma gartee jalqaballee harkamuu baannu booda gartee ramadaanaatti harkamuu keenyaas fadhuma rabbiitiin alhamdulillahi rabbil aalamiin suni rabbi khaatimaa umrii teenyaas nu haa tolchu, khaatimaa rizqii teenyaas nu haa tolchu, khaatimaa jiruu teenyaas rabbi nu haa tolchu, khaatimaa ramadaanallee rabbi nu haa tolchu. Keessaa gaa leelatul qadri gaa yeroon gartee humna leelatul qadri keessatti shakkamu keessi jirraa warra leelatul qadrillee qunname rabbi nu haa godhu isin jechaadha. Garuu wanni gartee na teessisuu didee wanni gartee garaa na nyaatu wanni gartee yaaddoo na ta'u ilmi namaa kun yeroo gartee ramadaanii jirrettillee mashquula wantoota adda addaatiin ni ta'a. Garuu yeroo ramadaanii dhufe kana keessatti baatiin kun baatii ramadaanaa baatii araaramaati, baatii ibaadaati, baatii soomanaatiis, baatii kadhaatiis taniif gartee namoonni milkii barbaadan keessa milkaa'an ta gartee hamtullee kabirraa itti maganfatan jechuudha. Suni booschi furmaateedha. Jawaadeen dhabamuu calna jechisiisuu dide. Maaliif dubartii takka waa'een dhimma dubartiidha hedduu takka nama dhagahama. Maaliif haati tee akka rakkattuu hin barbaaddu, obboleettiin tee akka rakkattuu hin barbaaddu, jaartiin tee akka rakkattuu hin barbaaddu. Suniif maaliif furmaata yeroo mara rakkoon siidhaa akkuma gartee duriis deemaa turte ramadaana kana keessallee maaliif gartee dhaabbachuu didde. Haasitummaan shirrii furmaatee irra xaxamu maaliif gartee sadarkaa kana deemaa jira. Awwanni gartee sammuu kiyya gartee hedduu na nyaatu maasi jawaadeen baatiin tun baatii ramadaanaati. Baatii namni gartee gattaa'ee maatiidhaa wajjin ilmaan isaatii wajjin warraa wajjin taa'ee fittuuf yaa rabbi na milkeessi tana keessaa na baasi jedhu balaa gariitis hin barbaaddatan dhugaadha. Obboleessi keenya caalaan jaartii biraatiin fuudha jeeti wanni diggisiirra jira yookaan qophiirra jira. Haa fuudhu maa fuutaas hin jennee maaliif rabbiin gartee dhiira gartee afur fuudhaa jeeni murtii mataa isaati jaartiis taanoo maaliif hin eekini sunis murtii mataa isaati dhimma jaarsaa fi jaartiiti. Deebisii talamadaallee fuudhuun sunis murtii mataa isaati. Akkasuma hojii caalaallee hammeenyaan feenu hedduu takka waa'een dhimma isaadhaan nu yaachisaa ture. Garuu as keessatti maaliif caalaa inni fuudha jee mana jawaatee mana furmaatee fida tan tajjaantu furmaatee inni jira inshaallah kophaan jirtu hadaraa ilmaan facaaftee hin deemin. Arra ilmaan kana yoo facaaftee diimte boru rabbiin hireedhaan ilmaan biraa sii kannuu mala siif kannaasi yooniif waadaa ilmaan kanaa diite ilmaan kana gartee facaaftee yoo deemte rabbiin gartee tabiraatiin sirraa kabala waan ta'eef baatiin tun baatii araaramaati. Ati nama gartee garaa bal'atu nama gartee irra namaa dabru nama ni obsaas qabu obsite hanga irraa baatiin ramadaanaa tun inshaallah farajaan sii dhufti sababaa jawaadeetiin irraa kaatee jechuudha. Ilmaan san baatii ramadaanaatiin dhiibteen deemu
tarkaanfiin fudhadhu irraa deebi'u obboleettii tiyya qaalii hedduu takkaan si jaaladha hedduu takkaan si kabaja. Dhuga rabbiin gartee asumaanuu furmaateedhaafis du'aa'ii godha hedduu takka maaliif rabbiin gartee farajaa rabbi haa fidu haasida rabbi irraa haa qabu gubaata rabbi irraa haa qabu. Ammoo jawaadeen hatallee wanni jiruun silaa guyyaa caalaa ni fuudha jee mana dhufu san guyyaa san caalaa irraa gabbaabtee jawaadeedhaan dhaabbadhu jetteen dhorkuu qabde ture. Sunis dabarte maaliif taatiin jaan taate akkasuma wajjin deebisi caalaan jawaadeedhaan gartee deemu karaa manaa jenneen karaa manaa deemii jenneen caalaan ifiifuu waa hedduu duubaa xaxamee jira. Shira hedduutu gartee irra geeffamu jira. Jaartiin isaatti gartee kimiyaanis hinaafaanii beektan dhalaan hinaafti kafeetellee taatu sunis ni jirti. Namni gartee caalaa jala dalagu jiru eenyu qe'ee caalaa tana si galtee eenyu gartee caalaa kana jala dalagu jira. Adawwiin isaadhaa kimiyaa fi gartee akkasumatti caasaan isaanii sekkoo wal qabadhu jechuudha. Miidiyaa irraa dhabamuu qofaafis gartee isaan hin amanu. Rabbi isaanillee haa qajeelchu. Garuu caalaan kophaasaa akkamitti jawaatee galii jeetiin gadhiiseetta. Waan takka tasammuu gartee nama fudhan. Obboleessi kee kun ni fuusisa yeetii gartee keessi hojii dhaabbate. Akkuma si hojii dhaabbate atis gartee namni kun maaltu isa mudate eessi jira galee moo gallee hordofuu qabda ture. Har'a eessi jira. Bineensi caalaan bineensi jawaatee nyaate eenyu? Eessa bade jawaatiin baatii ramadaanaa kana maal keessa oolii jira maal keessa oolee buluu jira ilmaan isaa akkamitti jiran hedduu takka nama yaachifti dhimma kana caalaan illee tattaaffii godhuudha qaba hordofuudha qaba dhimma kana usee callisuun qabu hanga furmaateen gabbaatee waywaattee itti dawwaltee jawaatiin eessi hireetteenii hordoftu akka sadarkaa kanatti callisuun qabu ture eessi jira bilbilli jawaatii cufaa anni wanni gartee obboleettii tiyya maatii sirra gargaara furmaate maatii darbiteen deemin ilmaan gartee ilmaan ilma gantaa rabbii bakka tana si dhaabe rabbii sirraa isaa qaasi ilmaan oromoo immoo du'aayii si godhan si cina dhaabbanna yaadaanis waan dandeenyu garuu waa hundinuu gartee guyyaa rabbi dhaabbadhu je'eenii gartee furmaata fide malee sin taatu arraan gartee furmaata fidaanis hin taatu garuu hangaammaan tanaatti jawaadeen sagaleen isaa dhabamu waan nama yaachisu takka maaliif gurbaan kun adawwii hedduu qaba. As deebisi jawaadeen hanga yoomitti nama ifiitee jallaan ilmi tokko maal jette Oromoon rabbiin gartee ka ummataa tolu si haa godhu ka biyyaa tolu si haa godhu san hanqattu ka lammii tolu si haa godhu san hanqattu ka maatii tolu si haa godhu san hanqattu ka ifii tolu si haa godhu jaa ilmi namaa tola gartee dhugaadha obboleessi cinaa dhaabbachuun gaariidha ammoo namni tokko obboleessi cinaan dhaabbadha jee qe'ee isaadhaa duwwaa dhiisee hin deemu waan takka gartee duula jaan dhaqan faarsanii jaan gala faarsanii duula dhaqan faarsanii gala faarsanii akkatti as deebi'us maaltu jiraas dubbiin gartee amma caalaan intala qabatee dhufuu tana keessa maaltu xaxamu jira maaltu hojjetamu jira caanaa cinaa dhaabbadhu dhuga dhaabbadhu ammoo dubbee teetis eeggadhu mudannoo teetis kanaaf dura gartee eegumsi maatii keetii nageenyi mataa keetii nageenyi maatii keetii murteessaa akkuma Oromoon jettu nama ollaan nagaan nagaa dhuga garuu ofiifis dura nagee eeggatteeti ollaas nagee eeggachiifta nagee keetis eeggattee ka ollaatis eegda suni arrallee obboleettiin teenya furmaateen baatii ramadaanaatiin gabbaatee rakkina adda addaatiif gartee saaxilamtee wanni gartee silaa irraa citte jennu asiin dhalatte guyya silaa gartee isaan gartee dubbiin gartee lakkii rabbiin hafura baafachiisee maatii tana wal bira gatteessise ganneen nutilleen gartee ramadaana kana dhugaadha akkasumatti rabbii baadaallee nurraa haa qeebalu du'aa hedduu godhaa jirra jaalatamtoota keenyaafis obboleeyyan keenya kadhiiraatii fi kadhalaatiifis iddoo jiranitti jechuudha
du'aa hedduudha gartee ifiifis kadhannee maatiifis aaliifis akkasumatti maatii keenya mara jechuu maatii maammeetis akkasumas du'aa isinii godhu jira gabbihee isinitti illee dubbachuudhaaf haalli naam jaa'u dhabu jechuudha. Kanaaf iidaatu as deema ramadaanni xumurarra jira ilmi namaa yeroo gartee ramadaanni xumuramu kana ibaadatti yeroon jabaatan amma as deebisi ilmaan kun namayyuutu ilmaan keessan akkoo beektan halaala jiru maallaqa ergitanii fi waa bitaaf kaanis maatiidhaa ergee maatii saadhaa gargaara ammoo ilmaan bira jiru ilmaan saadhaa fuudheeti gartee waan qabuun gartee itti bibbita yeroo gartee silaa ilmaan kanallee haala iidaa qophii iidaatii fi kanaaf maatii wajjin wanni qophii godhan achi buuteen isaa dhabamu hedduu nama yaachisa. Maaliif ramadaana kana akhira isaa dhagaa namillee nuti keenyaa jechuudha. Hawaatiin mubaarak yookaan rabbiin gartee ramadaana nurraa haqee balu taqabbalallahu minna wa minkum guyyaa hafe keessatti illee barakaan haa kaayu jedhee du'aa ijjabaatu haadharraayis abbaarraayis obboleeyyanirraayis obboleettiirraayis akkasumatti obboleeyyan muslimaa maraa fi ilmaan oromoo mararraa yeroon du'aa'ii fuudhanis amma suni dhimma gartee bineensi nyaate dubbii jawaadee tana duuba shira hamaatu jira bineensa wahii nyaatee jira tarii wanni kimiyaan hafarsaadhaan zakkoodhaanis maadheen isaanii gartee gareen shiraa ramadaanaa waan akkanaa tarkaanfii fudhachuutu waan hedduu nama yaachisaati bilaashii miti bilaash manni aaruu jambeeta suni furmaatee kophaan jirtu niin jira obboleessi kee niin jira gaa akkuma gartee keessanillee gartee wal quba qabna dhugaadha sooshaal miidiyaa irratti illee ol bahee gartee waan takka illee gartee dubbachuu baadhu keessaa wal quba qabna suniif asumaan daawwattoota keenya furmaata illee jabeessaa du'aa'ii godhaa fi maatii immoo gadhiisuun sirriidhaa miti maatii facaasanii deemuun sirriidhaa miti maaliif waan nurraayis eeggamaa abbuma fadheerraa eeggamaatis miti obsite waan kana caalu obsite arra dhugaa boolchi kee ramadaanaan rabbiin sirraa haa qeebalu imimmaan kee nuu miti rabbi sirraa haa qorsu hamtuu rabbi sirraa haa qabu akkana jettee niin dhufaan jira shaa Allah ilmaan gadhiitteen deemin bakka jawaadeen seeni maaltu akka isa mudatees inshaallah ni hordofna ammaas jala jirra bilbilaanis odeeffannoo wal qabuunis jala jirra waan irra geenye gaa akkas goona abaluu akkas godhee bakka kanaa jiran jennu waan irra geenye inshaallah qabannee dhufna suni rabbiin gartee asumaanuu ramadaana keenya rabbiin nurraa haa qeebalu baatii ramadaanaa tana warra keessa milkaa'e rabbiin haa godhu du'aa'iidhaa salaataa soomanaa hundaa'u rabbiin nurraa haa qeebalu warra rabbiin irraa qeebalee rahmata godhee fi araaramee fi ibiddarraayis bilisa baase rabbiin haa godhu khaatimaatiin rabbiin haa tolchu baatii ramadaanaa booda warra gartee rabbiin qaceelche rabbiin gartee nu haa godhu rabbiin jaalala jibbaan boodin jirre rabbi nu haa kannu qaceelloo jalliin boodin jirre rabbi nu haa kannu qabeenya dhabni boodin jirre rabbi nu haa kannu rabbiin gartee bakka jirtanitti mana keessan mana riskii mana gartee ilmii mana imaanaa mana jaalalaa mana kabajaa rabbi isinii haa godhu akkasumatti fayya dhabaa keenyallee rabbi nu haa afiyyuu rakkataa keenyallee rabbiin gartee rakkoo haa baasu akkasumatti namoota gartee gama akhiraa nu biraa deemanillee rabbiin jannataan haa qanneessuu qabrii isaanii rabbi haa bal'isuu fi aalii fi maatii keenya maraa'uu gartee rabbiin bakka jiranitti kalubbuun jira rabbi haa milkeessu intilleen fagoo fi dhiyoo warri jiru marti keenyaa hoo rabbiin gartee hamtuu rabbiin nurraa haa qabu guyyaa gammachuu maatiidhaa wajjin warra wal argee gammachuu qooddatee haqa maatiitis guutuu rabbiin haa godhu akkasumatti rakkoo keessa jirtan maraa'u rabbi gartee rakkoo teessa rabbi isin haa furuun isiniin jaa akkasuma obboleessi keessan du'aa isinii godhaa jira akkasuma du'aa nu godhaadhaa hamtuu rabbiin nurraa haa qabu nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jennaa nun dagatinaa baatiin tun tawal dagatanii miti akkasii daawwattoota keenya waan irra geenye inshaallah gaa waliin qabannee dhufna hangasumattuu nageenyi keenya kan jaalalaa kan kabajaa isinii wajji haa jiraatu rabbi hamtuu isinirraa haa qabu wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh